السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تافر الجفتوتا كينيا الدنيا مرة تركنتون دي كيسانو نجاف رحمن ربي بكجرتا وندت سن الراجراتو إجاكم بريتي كينيا خنا أرجتاني إشيس دبلتين موتبرا النمون هدو مكا غري شهاداتين تيشرتي غرا كوبايا غرا متن سوتي جرا كون وند كيسانو أرجتاني تو حتى غرو شيء كنا وانتين أدا غدي فيديو ماليني متن ساشي رتسرتي الله إزوان جتي رتي متن ستيجرتي maybe gaarii yaaduufis ta'uu mala hamaa yaaduufis ta'uu ni mala laakiin ammoo namoonni musliima ta'e akka islaamummaatti maqaa Allah fi maqaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam uffata irratti barreeffamee yookiin wayitti qabatamee fuudhamee shintibeetiin seenamu dingata namni kana bitatu uffatee mana fincaanii deebuu ta'a hin danda'a waan taateef kuni dhorkaadha musliimoonni kana akka hin goone abdiillee nan qaba kanaafuu wanni kun sirraa'uudhaa qabanne jalqaba kan lammaffaa ammoo namoonni maxxansaa jiran kun dhaabbata garee shahaadaa kanarraati beekamtii tokkoon qabanii yookaan immoo gaaffii gaafatanii akka maxxansan eeyyamamee kan godhe hin jiru maaliif jennaan dhaabbanni kun dhaabbata seera qabeessa karaa mootummaatiinis ta'ee karaa ammas deebi'ee karaa majlisaa federaalaatiin beekamtii kan qabu waan taateef wanti dhaabbanni tokko immoo waan mataa isaa eeyyama isaatiin malee godhamuudhaan hin dandamu yoo godhame immoo gaafatameeti saniifuu inshaallah akka seeraatti kun nama gaafachiisayyuu jechuudha. Walumaa galatti ammoo dhiyoo kana hundi keessan akkuma beektanii gaaddisa mu'allafaa jenne yookiin immoo garee shahaadaa ijoollee islaamaa dhufte warra dhiirota kanaatii fi waan ijaaruu barbaanne yookaan immoo markaza wayii gochuudhaaf qarshii wal sassaabuu jalqabneera akkuma argitanii. So waan kun ganaa waan hedduudha barbaade waan ta'eef karoora keenya keessa inni tokko kan jiru uffata kana hojjennee haala gaaddisa mu'allafaa kana gargaaruu danda'u yookiin ijoollee islaamaa dhufte kanaaf waan jenne sana jaraaf wayirra buusuu akka danda'u fi dhaabbanni kun eeyyama isaatti fayyadamee waan kana qopheessee uummataaf bakka jara jiranitti dhiyeessee galiin galummoo dhaabbata kanaaf ta'ee akka wanti barbaadame galma ittiin gaamuuf yaadamee karoora keessa jira waan taateef saniif inshaallahu taala namoonni kanarraati keessaan nu gaafataa turtanii nun ammatti eenyuuf beekamtiin kennine ammoo namoonni barbaadaa jirtanis immoo bakka jirteetti inshaallah bi'idhnillahi taala yeroo dhiyoo keessatti isin qaqqaba jennee abdii qabna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.